Tole nagaan waaqayyoo siniif haa baay'atu jaallatamuu fi kabajamoo hordoftoota YouTube channel Abarraash nagaa keessanii obboleettiin keessan nagaan qabu gooftaadhaaf haa galatu madda nagaa keessanii nu eege yoonaan nu ga'e guddaa isaa haa galatamu galanni isaaf haa ta'u isiniin jedha. Sababni isaayyuu isatu nu eege iddoo kanaan nu ga'e too waaqayyo nu eeguu baate aniif isin as ga'uu keenya soba jechuudha. Kanaaf isa galateeffachuu qabna yeroo maraa waaqa qabnu waaqa amanannee jirru waaqa keenya isa kan ta'e amantii kamiin keessa kan jirru hundumti keenya yoo isatti amannee nu eegee iddoo kanaan nu ga'e galateeffachuu qabna. Obboloota koo Abarraashidhaa የመዳም ቅመም niidhasiniin jedha. Baay'ee tokko immoo isiniin kabajaa hordoftoota YouTube chaanaalii koo akkam jirtu fayyaa keessanii miti fayyaan hundumarra caala qabeenyi keenya ni jalqabaa nagaadha kana rajistii booddeerra hin dhufanii kan isiniin jedha. Mee wal wajjiniin nama jireenyaachuuf han jira wal wajjiniin otuma aasofnoo hojjedhaan isiniin jedha obboloota koo. Innaa kana fakkaataa jirtu miti isini maal mucoona keessii nagaa dhumarra deddeebitee nama gaafatti jechuun keessan noolu nagaan jiraachuu baannaan kan akkasittiin maranii afaan kaawwachuu ka'aniyyuu afaan kaawwachuun hin jiru. Nagaan waan hundumarra caaluuf yeroo hundumaa nagaan farsa nagaa yoon qabaadhe hundumtiyyuu irraa afaa waan ta'eefi isiniin jedha obboleessa koo sababiin inni irra deddeebi'ee akkam jirtu nagaa keessanii nagaan isiniif haa ta'u wanta inni jedhu sababiin isaa kana nagaa yoo qabaannedha የመዳም ቅመም ሆነን kan hojjennu isin jedha min saraaf. Innaa kanan isiniin jedha obboloota koo iskii meedhanni yoona ciree nyaataaf natti ma'a. Saatiin baay'ee gara saatiin isaati garuu ani yoona gana ciree nyaachuu kan jira. Ani yoona kana ciree nyaachuuf kan jiran isiniin jedha. Adaraa keessan harka bokan irra fadhiinaa turtaniitu nyaata soorratiinaa isiniin jechuun jaalladha sirrii miti. Obboloonni koo gola arabaa keessa jirtan hundumti keessaniyyuu sirrii miti anaaniyyuu miidhaa guddaatu narra ga'e jechuudha. Dhugaa yaada kan narra ga'e kanan isiniif dabarsuu danda'u kanan isinii gorsuu danda'u obboloota koo adaraa keessan nyaata yeroo keessan eegaatoo nyaadha. Ganamas galgalas guyyaas yeroo keessan eegaa nyaadha. Akkuma beekamu yeroo namaaf hin kennan hojii isaaniitii fi sa'a 24 nama waamuu malee jechuudha. Yeroo namaaf akka hin kennamne beekamaadhaa ta'u malee daqiiqaa 5 iyyuu haa taatu adaraa keessanii booddee qoy kana fixeen qoy kana godheen waan akkas jedhu qabna amala akkasii qabna nuti keessattuu ijoolleen Itoophiyaa amma ijoolleen biyya biraati gara kana dhufan dhuguma yeroo sanatti bakka yeroo ofii isaaniitiif kennanii nyaata isaanii nyaatu ijara dhaga'uu hin dhaga'an jechuudha. Innaa nuti baay'ee nama kabanya bakka isaatti jechuudha nama baay'ee hin kabanya jechuudha nuti Itoophiyaonni. Warroonni kaan garuu lammoonni biraa bakka yeroo nyaata isaanii hin dabarsan
nyaatu isaan jechuudha bakka. Kanaafiyyuu ofii yoo jiraatan malee namaaf jiraachuu hin danda'anii. Nuti immoo amalli keenya ijoolleen Itoophiyaa jechuudha. Qodaa fuuldura keenya teenyee nyaachuu hin jaallannu. Hojii fuuldura keenya teenyee nyaachuu hin jaallannu. Maaliif boqonnaan keessi keenya boqonnaa hin argatu jechuudha. Boqonnu haaraan galfannu otoo hojiin nu fuuldura jiru otoo bu'aa baay'ee of jala keenyeetu otoo of jalaan kaasin otoo of jalaan qulleessin boqonneetu karuma nyaata afaan keenya kaawwannu gurfannu tokko hin dandeenyu amala akkasii qabna jechuudha. Inna amaleeffannaa akkasii kana otoo dhiisne daqiiqaa 5 hundumaa dhiisne ofii kennine baay'ee tokko natti tola. Inna adaraa keessanii yeroo ofii kennaa. Aso nyaata keessan soorradhaan isiniin jedha, dhugaan isiniin jedha. Baay'ee ulfaataadha. Mar'immaan keessan yeroo beela'ee jedhu yeroo sanatti qoy kana sana otoo jettanii mar'immaan keessan hin guduunfama. Fedhii nyaataa dhabdu. Appitaatiin keessan hin cufama. Fedhii nyaataa dhabdu. Otoo keessi keessan beela'uu dhugaa afaan keessa naanneeffatanii gadi liqimsuudhaaf guddaa isinitti ulfaata jechuudha. Innaa akkanan isiniin jedhaa yeroo ofii kennaa. Dhugaan akkasan ture. Hamma ammaatti jechuudha. Innaa waan hin akkasittiin dabarsaa dhufeef bakka amma san keessa bu'u baay'ee natti ulfaata jechuudha. Baay'ee dadhabeera amma nyaatatti deebi'ee nyaachuudhaaf seeraan jechuudha. Innaa baay'ee tokko in ulfaata. Handhuurri keessan fedhii nyaata keessanii garaachi keessan guduunfameera taanaan keessi keessan beela'uu baatee fedhii nyaachaa qabaachuu baannaan nan nyaadhoo jettee siif hin nyaatamu jechuudha. Innaa akkasidha obboloota koo adaraa keessan nyaatan malee immoo socho'uun hin danda'u. Makiinaan akkuma nadaajii malee socho'uu hin danda'u. Bakka xiqqaaxxee dhaabatu namnis nyaata malee hin danda'u. Innaa akkanan isinii jira obboloota koo adaraa የመዳን ቅመሞች ባየን ሲንጃለዳ yeroo ofii kennaa. Bishaanis immoo dhugaa yeroo jechuudha. Bishaan dhuguu dhiisuun baay'ee dhiiga namaa xuuxa. Dhiiga godhachuu dhiisuu danda'u hir'ina dhiigaa sana namatti fidaa. Innaa dhiibbaa dhiigaa namatti fidaa jechuudha. Bishaan jaalladhu jiru. Isa dhugaa bishaan dhuguu bishaan ma dhuginaa jechuutu baay'ee natti tola. Inni kun miidhaa kooti jechuudha. Miidhaa kanarratti geessisu immoo baay'ee gadi fageessee nan beekaa. Garuu bishaan dhuguun jaalladhu waan isaan beekan. Innaan akkanas ni jedhaa yeroo keessanitti xiqqoo yeroo fi kennaa yeroo keessanitti fayyadamaa nyaata keessan soorradhaan isiniin jedha adaraa keessanii kuftanii jennaan namni wasiin qabu hin jiru. Isa dhugaadha nama amma ta'innaan isiniif odeessa osoo hin taane waan narra ga'e waan narratti ta'e hunduma isaatii kanan isiniif himaa jiru jechuudha. Innaa kana booddee nyaata keessanii guduunfamennaan nyaata deebi'uun baay'ee tokko isinitti ulfaata. Isiniin jedha madaan qamooti. Innaa kanaafiyyuu yeroo ofii kennaa. Yeroo ofii kennaan isiniin jedha obboloota kiyya. Nyaata nyaachuu baannaan dhugaa buusaanii keessan illee dhugaa waaqayyo bakkatti bubbuufan bakka adda dhiigama dhaabachuu illee hin dandeessan hojiillee dhugaa mataan lafa isiniin mara lafatu isiniin mara bakkeetti kuftanii haftu. Ani waan isin narra ga'een isinitti himaa jira. Innaa kanadha. Ani yeroo hundumaa nyaatan soorradhu bakka kaappuchiinoo kana afaan dhuga. Innaa waan akkasiiti. Osoo nyaata nyaatiin immoo kaappuchiinoo kana dhugu
fedhii nyaataa cufachuudha. Niskaffee fi ijoolleen baay'een isaanii niskaffee fa'aa jalqabatti dhuguu nyaatiin akkuma kaanii sirrii miti fedhii nyaataa nama dhufa. Anillee wantoota kana dura fayyadamee akka akkas ta'e otoo hin taane bakka waanuma tokko waan haala jireenya keessatti sin qunnamu maatiidhaaf yaadda'uun tokko jira. Bakka waa baay'ee jira. Kana jedhee sitti himuu hin danda'u. Bichaa Waaqayyo beekaadha. Waaqayyo nama jiraachisu ennaan inuma nama jiraachisa. Na kana isiniin jedha keessattuu akka koon namoonni biyya ormaa keessa teessanii maatii dhabdan adaraa keessan isiniin jira dhugaa. Adaraa keessan of hin gatiina. Waa meeqa dhabduun ta'ina. Ani armee koo biyya ormaa keessa taa'ee dhabee. Waa baay'een dhabeen biyya ormaa keessa taa'ee jechuudha. Maaluma kootti iyyuu nafne namoonni akka koo biyya ormaa keessa teessanii dhukkubbii armee keessanii dhageessan ishee caalaa biyya ormaa keessa teessanii dhukkubsattu jechuudha. Dhukkubbii ishee yeroo achi dhageessan ishee caalaa dhukkubsattu. Isheen illee itti gorteetu isin gola ormaa keessa teessanii garuu nama isiniif hubatu hin qabdanii, nama waa tokko isiniin jedhu, nama jabaadhu isiniin jedhu hin qabdanii. Dhukkuba sammuudha kan isin dhukkubsattan jechuudha. Bakka yaadaan baddanii. Akkanan isiniin jedhu obboloota koo beekaa ijoolleen baay'een gola ormaa keessa jiranii haadha isaanii abbaa isaanii ergaan takkaallee waloonni dhabanii jiru. Obboloota koo adaraan isiniin jedhan ijoollee akka koo biyya ormaa keessa jirtu guyyaa baay'ee tokko natti dhagahama. Baay'ee bakka maraatteetu haftee fa'aa hogguu jedhan lakkaa biyya gunduroo intallee kelee akkasittiin mataa isaa mushee dhabdee akkas taate hogguu jedhan baay'ee tokko yeroo biyya jiru nan sodaadha. Ijoollee biyya arabaati baay'ee tokko nan gaddaa jaalladhus akka tasaadhumaan dhufe malee ani dhukkuba isheen dhukkubsattu maatii ishiitiif dhiphattu biyya kana teessee maatiin dhumti isheeyyuu isheedha isaaniif hin hubatan nuuf hin hubatan ijoo isaan caalaa dhukkuba isaanii rakkina isaanii dhageenye akka nuti dhukkubsannu isaan quban qaban. Kana isiniin jedha obboloota koo adaraa keessaan akka of hin obboloonni koo akka koo gola ormaa keessa teessanii maatii dhabdanii isiniin jedha. Ani yeroo armeen koo baddalamtutti waa baay'een ta'e jechuudha. Waa baay'ee amma sammuu koo dhabduratti amma maraachuu bakka maal isiniif kala akkanumatti iyyuuti. Kanadha of hin gatiina waa lama dhabduu hin ta'ina obboloonni koo adaraa keessan of jajjabeessaa. Of jajjabeessaa bakka jirtan yaadaa bakka jirtan hubadhaa. Garuu namaaf hin galu yeroo sanatti. Yoomiyyuu namaaf hin galu bakka jirtu siif hin galu. Bakka jirtu yaaddu bakka kanuma sitti dhufe sana bichaadha xiinxaltaa. Kanuma sitti dhufe sana bichaa yaaddaa. Ana sittiin kufee afaa ofii keetii yaaduun hin jiru tasallee jechuudha yeroo waa'ee maatii keetii. Keessattuu yeroo waa'ee haadha ofii dhukkubaa haadha ofii bakka. Kanan isiniin jedha. Ani sababa kanattidha jechuudha. Adaraa keessan namni tokko yoo isin jalaa miidhame nyaata namaaf hin nyaatamu naaf gala garuu ittuma jabaadhaatoo didaatoo dirqamumaan nyaata keessan sooradhaa. Maaliif of miitu? Ofiis hin dhabdu. Obbolaan keessan illee akka isin argine taatu.
Innaa kanadha. Waaqayyoon nama uume immoo nama gatee nama hin gatu. Dhugaa nama tokko immoo isiniif kaasa. Bakka isin hin hubanne, omtuu isin hin hubanne, lammiin keessa jirtan isin hin hubanne keessatti Waaqayyo yookiin biyyumarraa nama tokko nama isin jabeessu isiniif erga. Maatii keessan illee yoo ta'uu baate jechuudha. Nama jaallattan fa'aa isiniif kaasa. Nama jaalladha jettee yaadne fa'aa isiniif kaasee Waaqayyo isin jajjabeessee yaada keessa jirtan keessaa isin baasa. Waan inni nuti abdannee manaa baan immoo yoomiyyuu nu hin gatu. Naa kanan isiniin jedha. Kana fakkaata obboloota koo adaraa keessan isiniin jedhani. Obboloonni koo obboloo ormaa keessa jirtan. Bishaanuma dhuguuf illee yeroo ofii hin kenninu. Yeroo ofii kennuu qabna inni kun dogoggora keenyadha. Sana kana xumurreetu soorana jechuu dhiisu. Booddee fedhii nyaata keessanii guduunfamee naan keessa deebi'ee rakkisaadha. Amma yeroo kanatti haalota darban keessatti kanan miidhame jechuudha. Qorichaaniin kanan nyaata nyaachaa jiru jechuudha. Isayyuu seeraan hin soorachaa hin jiru. Viitaaminiidhaan jechuudha. Kanan jala irratti jibbu yeroo hundumaa. Isaan nyaata qoricha malee baaniin galanii qoricha qaamu. Firiji isaanii keessaa qorichi hin dhabamu. Innaa kanadha. Adaraa keessan booddee qoricha jechuun qoricha yerootti qaamuun baay'ee gartokkeedhaan walakkaa yoo isin fayyise iyyuu walakkaa miidhaa guddaa qaba. Garaacha keessan quncisaa jechuudha. Qorichi sun gartokkoon dhiibbaa sirratti fida gartokkoon iyyuu nama fayyise. Isuma fudhachuuf iyyuu xiqqoo paaworii qabaachuu qabdu jechuudha. Qorichichuma fudhachuuf iyyuu inni iyyuu jechuudha yeroo fudhachuu jalqabdutti viitaaminiin sun mareen lafaan sidha. Dhugaadha. Innaa obboloota koo adaraa keessan of hin gatiinaa. Of hin gatiinaan waan narra ga'e isiniif himaa jira. Nama dhabdan san qofa osoo hin taane, warroota dhabdan san qofa osoo hin taane, kan hafaniif jiraachuu akka qabdu yaaduu qabdu. Akka qabdan yaaduu qabdu. Innaa kanan isin jedha obboloota koo adaraa keessan ofii ta'an isin jedha. Yeroo baay'ee dhugaa ijoollee obbolaa koo warra gola ormaa keessa jirtan hundumaa yeroo yaadu baay'ee sammuu konna dhukkuba kan akka koo baay'ee warroonni miidhaman maatii isaanii dhabanii nan jedha. Baay'ee guyyaa yaadu mataa konna dhukkuba jechuudha. Innaa waan akkasiiti dhugnu jiru. Ani kana siniif haasa'uuf illee hin dhufne yaada waan jalqabeetu kan nageesse adaraa keessan nyaata nyaadhaa jechuuf irrattiin kana hundumaa siniif taphadhe. Innaa obboloota koo kan narra ga'e isinirra hin ga'iin jedheetanii. Wanti miidhame tokko hin jiru maatiidhuma faarannoo isaa of beekuun dhabe maleeti. Biyya ormaa keessatti warroonni dalagan baay'ee sirriirra ga'u.
jirtu nan beeka. Nama lama sadi isiniin jedhu nama tokko dhabu hedduu hammaata, hedduu nama miidha. Nama tokko qofaan dhabnes keessa taa'ee biyya kana keessa taa'ee bu'aa tokko buufadheen qabu. Bu'aa tokko wanti inni buufadheen qabu. Garuu fageenyarra taa'ee lammii koo dhabuu qofa dhaga'uu qofan ta'e malee wanti biyya ormaa keessatti wantumti nama haguugu tokko hin jiru. Kota bidana kene nyada waruni bekne. Kemamuni madam beku wante. Waruni bekne la kota nyada. Kala da bideni kiyasi. Kala fakata idan qabu inargu gurran qabu hin agaw. Di fakasi namana kai siti kulu kana fakata idan qabu gurrasin qabu never. Nawana kasi ni seninjera. Emang madam bek. Isini kini kadang agak bisa terus. Orang bek nesa naga sih saja. Mabratin nduro beruti yom detti mabrati dan gazi dan kanafiyu ifa alama le mabratin nduro tadira dukane gi tawaraba yo gara lafan sari to kufanu galakkisu guyatti saati durachuudha saati bodas yo gara lafan sari to kunu galakkisu yo nutti hammatan immo inni isu sayo gaazini sinjuru waddadeera akanis sinjira beruti dure toda ganduri jolle kenya akan tare ratrawatu irra darbe kono mishi gadi bu'ee ofirraan darbachaa jirti ofiiyyuu hin taane irraa deemaa isin an fallegin jechaa yeroo bakka isin barbaannu jechaa yeroo maattu isa kana jiru warroonni Duubaay keessa jirtan warroonni biyyoota ormaa keessa hundumaarra jirtanii waan akkasitti beerota kana gochaa jirtan isiniin jedha. O inu fixee gannammoo qorrannu jeesa. Gannammoo qorrannu jeesa joko. Saandushina jecha rakkootta nyaadha. Baay'ee goggogu sila goggogu fechuudha timaatimii itti godhatan nyaachuu zayituunii itti godhachuu baatan timaatimii fi timaatimiin duwwaan inni nyaamu jechuudha.
Timaatimii kanatti gochuu baannaan immoo gara keessatti qoraan sin ta'a. Gara nama goggogsaa jechuudha. Nubilu kota nyaa zayituuniin kun ijoo biyyatti maal jedhama maal warri beektani warri viidiyoo kana mulu salaaltan naa barreessaa ejersa jedhama naan jedhan garuu weeraas ሙሉት ማለት ነው ወይራ የሚባል በአማርኛ በኦሮምኛ ደግሞ እጀርሳ ከጀዳሙዳ እስኪ ዘይቱን ሙክቲስ ሀገሩ ዱጉማ ይሰፈካታ እጀርሳ ፈካታ ጆ ባላሳ ከናርገት ኦበለሰ ጡንጁቲ ማዋጀው ሰኩነቲን በርሜራ ሁለታን ተቆ ጡንጁቲ ፌ ejersa walitti qabanii warra birzii namna kana guna kan farsofa ulan obboleessa xunjuutii jechuudha kun xunjuutii sana garuu biyya kanatti la belleza de la raza al fuce carajo para nada canción arriba tazale que tazare sana sabagane que arriba tazale que tazare sana sabagane que kursiyaana walwajjiniini kapchuunan kun nama furdisaa dhanii turan aan garuu nama furdisi kursinya na kota kursinya dalam garu barang satu dia nah kalian sini jadi cappuccino step saya injera kotanya na kesan orduston YouTube channel ko kan jajan unde kesan isin afirera kota kalesa buhe ture dabbo sinilane
Daabbo isin ilaale garuu isin ilaalchaa lolle koomenti jalatti isinin jedha. Na nagaan gooftaa koo isiniif haa ta'u. Viidiyoo koo asmarrattan xumura. Turtii gaarii qabaadha. Bakka jirtanitti nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Yeroo hundumaa obboloota koo gola ormaa biyya ormaa biyya keessan dura biyya ormaa of guddisuudhaaf ofiif maatii ofiitti ta'uudhaaf warroonni baatan hundumaa keessaniif nagaan isin hin dhibin nagaan waaqayyoo bakkaa fi haala jirtan keessatti isiniif haa baay'atu. Yeroo hundumaa nagaan isiniif dheebodha. Nagaan gooftaan namarraan fudhatamne inni eenyumaaf iyyuu namaaf hin kenne eenyumaan iyyuu namaa hin kennamne. Nagaan gooftaa koo isiniif haa baay'atu. Nagaa keessatti naaf jiraadha. Amma viidiyoo biraa wajjiniin walitti deebinutti turtii gaarii naaf qabaadha. YouTube channel kootiif warroonni haaraa taatan subscribe gochuudhaan gara maatii kootti dabalamaan isiniin jedha. Warroonni like subscribe gochuu hin beekne harka mirgaarraan qalama diimaatiin barreeffamtee kan jirtu ishuma tuqxanii gurraachessuudhaan ishee fuulduratti immoo bilbila kan fakkaattu isiniif dhufti ishee gochuudhaan maatii koo ta'an isiniin jedha. Warroonni maatii koo taatanii jirtan immoo baay'een isiniin jaalladha. Warroonni dhuftanis welcome jedheen isin simadha. Like share gochuudhaan harka wal qabannee aguddannoon isiniin jedha. Nagaan naaf jiraadha. Turtii gaarii.